kana fakkaatu bina baay'ee babbareedu. Innaa kinoo kana fakkaatanii akkanatti jechuudha. Kuni mana isaaniitii ilaalcha xiqqoo akkanatti dhalaati kan jiran jechuudha. Argitan miti kinoo xiqqishuu tullatti deemaa jirti. Kinoo xiqqishuu tana jechuudha. Xiqqishuu tana kinoo bareedduu tana jechuudha. Nama raruu beeku nama jala bu'anii kinoo akkanatti. Innaa kana fakkaatu kinoo akkanatti jechuudha. Akkanatti bareedu kinoo. Xixiqqoonis ni jirti, gurguddoonis ni jirti. Kinoo laalta akka ammas na kuffachaa jirti. Innaa akkanatti ani eegashi akkanatti jechuudha. Kana fakkaatu kinoo baay'ee babbareedu. Uffata irraa nyaachaa jirti. Innaa kinoo gara oliittis ni jiru, asittis akkanatti jiru jechuudha. Bakka tokko dhaabbatanii jechuudha. Bakka jiru jechuudha. Kana sinifan kenna kinoo moo kana fi akkatti bareedu kana. Innaa asitti montii lukkootatu jira jechuudha. Kinoo as keessatti buuphaa wasti. Achi keessallee jechuudha. As keessa kinoo caacasiitu jira jechuudha. Caacatichi xixiqqishoo. Akkanatti hojjenna kaa kinoo hojiin kana fakkaata. Wuy namarra korti. Narra korti. Kuni jechuudha siin lala akkasiin deemtu lala jecha rabbiif jedhaati. Ila xiqqishoon tun akkatti isheen nama rakkistu. Namatti deemti. Rabbiif jedhaati. Wayyoo wayyoo. Ni babbareedan salugaa dubbachuudhaaf baay'ee bareedu miti. Wayne narra korti. Xixiqqisho ilaalitanii
ini kana ijaaru kuteetan. Namatti hin tolu garuu re'oota eegu. Inni horanii bee re'oonni akka dafanii. Kanaafuu kanatti baay'atanii amma xiqqoo. Kanaafuu horsiisanii re'oota baay'ee namatti tolu. Qalaalii bareeduudha. Re'oota kiyya ka. Narraa fudhadhu ati amma limdii akkanatti hojii hojjechu. Akkanatti jechuudha. Innaa lukkooleen tiyyaallee kinoo achi jirti hin lagisaa. Qaama lukkooleellee. Hin agarre waan gammoo. Eeka. Hojiin hin tuffatamu. Akkanatti hojjetti qaama si arsii. Kinoo achi keessallee lukkootatu jira. Manni lukkoota illee kana fakkaata. Yoo lukkoo fi re'oota bakka tokkotti wal biratti hojjechuun ni danda'ama jechuudha. As keessa kana lukkootatu jira shiboo kana keessa. Shiboon achi shiboo keessa jira. Mul'atu jedheen yaada kanaa. Ila xiqqeessuutaan akkatti nama rakkistu. Dengara ada teti, cinara. Nawali berlangsung abdinya. Hojii eegalee jira kinoonna akkuma argitanii
hojii kanan eegale jechuudha. Ani hojii nan jaaladhalleedha, nan kabajalleedha, hojii hin tuffadhu. Hojiin hojjedhutti illee immoo gammadeen hojjedha jechuudha. Hojiin ani hojjedhu sun ana na fayyade yoo ta'e, ani irraa jijjiirame yoo ta'e, ana na dandeessise yoo ta'e, hojiin hojjedhu sanitti hin gadduu jechuudha. Gammadee tan hojjedha malee. Kanaafi hojiin nama kabachiisa malee nama hin tuffachiisu jechuudha. Namni osoo qaama guutuu qabu, osoo hojjechuu danda'u, osoo sammuutti yaadu qabu, harka namaa eeggachuu yookiin hojjetuu dhabuu isaatitti ofitti qaana'uu qaba jedheen yaada malee hojii hojjetutti qaana'uu hin qabu, hojii sanillee tuffachuu hin qabu jedheen yaada ani jechuudha. Ani hojiin hojjedhu keessatti ofitti amanamummaa qabaadhee, itti gammadee, jaaladhee, hojii saniifillee kabajaa qabaadhee fiidha kanan hojjedhu malee ani hojiin tuffadhu. Hojii baay'een jaaladha hojjechuu jechuudha. Hojii hojjechuu na gammachiisa. Hojii baay'een jaaladha jechuudha. Kanaafidha kan Re'oota akkuma argitanii horsiisallee kanan jiru jechuudha. Re'oota qofa osoo hin taane kinoo gara shiboo keessatti lukkuuleen illee ni jiranii. Lukkuuleen kun kan caacutii yookiin kan caacutuma jedhamti miti kan xixiqqashuu san kan qaban illee ni jiranii, kan buphaa buusu illee ni jiru, kormaa illee ni jiru jechuudha. Lukkoota hedduutu jira gamasiin jechuudha gara shiboo keessatti. Garanatti lukkuu gamasitti immoo re'ootatu jira jechuudha. Kanaafi bakka tokkotti hojii lama hojjechuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf kinoo lukkuu fi re'oota jechuudha. Kanaaf akkanatti yoo hojjenne biyya keenya irraayyuu bahuun nu hin barbaachisu jechuudha. Yeroo baay'ee qarshii guddaa baasnee dhufne gara biyya Arabaatitti re'oota eeguu, gaalota eeguu waan akkasii yeroo hojjennutu jira jechuudha. Kanaadha kinoo lukkooleen illee as keessa jiranii nyaata isaanii nyaachaa jiru. Kan buphaa buustullee kinoo as jirtii, caacutiin ni jirtii jala kanatti jechuudha. Kinoo lukkoolee kana amma caacutiiwwan kan argaa jirtanii baay'eedha. Takkittii tanatu yaase jechuudha. Kan caacutii yaaste tuni kophaa ishee keessa as keessa jiraachuu qabdi jechuudha. Maaliif koowwan jala nyaatan waan ta'eef iyyuu jechuudha. Kanaaf iyyuu isheen kafilee ishee keessa kophaa ishee bakka tokko jiraachuu dandeessi. Kan buphaa buustullee akkasumatti kophaatti, koowwan illee akkasumatti kophaatti jiraatanii jechuudha. Kanaadha. Ani kinoo akkanattiin hojjedha. Hojiin nama kabachiisa malee nama hin tuffachiisu. Biyya keenya keessatti illee hojii akkanatti hojjetamuu ni danda'ama jechumaafanii malee jechuudha. Biyya ormaa keessatti illee karaa Saawudii, Dubaayii, biyyoota Arabaa keessatti illee hojiin akkana ni hojjetama sirriitti jechuudha. Kan akka gaala eeguu, re'oota eeguu, wantoota akkasii jechuudha. Biyya keenya keessatti osoo gadi dhaabbannee hojjenne ofillee jijjiirree namallee jijjiiru ni danda'ama jechuudha. Sababbiin isaa fakkeenyaaf amma re'oota kana namni tokko fakkeenya ani hin eegu yoo ta'e namni immoo itti hojjetee jiraachuu barbaadu ni jiraata waan ta'eef iyyuu nama akkasiisaniif akka namni sun nuuf eegu taasisne nama sanis carraa hojii kenninee fi ofii keenyaafis of fayyaduu ni danda'ama jechuudha. Maaliif jennaan biyya ormaatitti illee nama saniif re'oota eegnee ofii keenya immoo qarshii nuuf kaffala namni suni jechuudha. Yaa biyya jijjiirre malee hojiin jijjiirre jechumaafanii. Kanaaf iyyuu biyya kam keessattuyyuu hojiin hojjetamnaan irraa argamuu danda'ama jechuudha. Kanaaf biyya keenya keessatti kana osoo eeguun jiru biyya ormaa keessatti deemnee yoo re'ee eegnu baay'ee ulfaata isa dhugaa jechuudha. Amma osoo biyyuma ormaa keessattuyyuu re'ee haala kanaan horsiisaa turre gara biyya keenya keessatti gallee hojii akkana ni hojjenna jennee hin hojjennu. Maaliif ana gaafii naa ta'a waan ta'eef naangal waan ta'eef iyyuu jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf maaliif jennaan asitti uummata horsiisaa turre biyya keenyatti garuu keenya jennee yoo hojjennu hojjechuun barbaannu ni tuffanna jechuudha. Isa dhugaan jira hojii tuffatina. Hojii kabajanii yoo hojjetani hojiin kamiyyuu ittiin nama jijjiiran jechuudha. Kanuma jechuufani as keessatti dogongora yoon qabaadhe garuu dhiifama isinan jedha jechuudha. Biyya keenya keessatti fakkeenyaaf horii bitanii deebisanii gurguruu irratti baay'ee bu'aa qaba. Yaaluu dandeessanii baay'ee bu'aa qaba jechuudha.
fakkeenyaaf horii tokko osoo bitamee ji'a tokko keessatti ji'a tokko qallabamee deebi'amee gurguramee biyaansi horii tokkorraa tirfii jechuudha. Tirfii isaa bichaa 6,000 hanga 5,000tti horii tokkorraa ni argama jechuudha. Horsiisuu osoo hin taane akka daldalaatitti jechuudha. Horii sana ji'a tokkoof ni bitama, ji'a tokko ni qallabama, ji'a tokkoon booda immoo deebi'amee yoo gurgurame irraa tarrafama jechuudha. Horii tokkorraa 5,000 hanga 6,000tti yoo irraa argame horii 5-6 hanga 10tti osoo binnee ji'aan san deebisnee gurgurree jalaa kan biraa binnee yoo xiqqaate ji'a tokko keessatti bu'aa keenya bichaa 30,000 hanga 40,000tti tirfaamaa ni taana jechuudha. Meeqa keenyatu hojii kana beeka isa dhugaan isiniin jedhanna. Meeqa keenyatu hojii akkanaa kana haala kanaan yaaleetii bu'aa irraa argatee beeka. Mee warroonni yaaltaniitii bu'aa irraa argattanii jiraattan naaf barreessaa koomentii irratti jechuudha. Horii tokko bittanii ji'a tokko keessatti ji'a tokko qofa jechuudha. Tursiisoo osoo hin taane ji'a tokko qofa keessatti waannaa keessan duraa san deebisee tirfii 5,000 hanga 6,000tti irraa argattan yoo jiraattan jechuudha. Yoo yaaluu baattan garuu yaalaa isa dhugaan isiniin jedha. Isin yoo hojjechuu baattan iyyuu naannoo baadiyyaa irras haa ta'uti magalumarrattuu iyyuu mana jireenyaa keenya keessatti hojiiwwan akkasii hojjetuun ni danda'ama jechuudha. Iddoo jireenya keenya balbala tokkoon godhamee iddoo horii bakka tokkoon barrii zooramee godhameetii akkasitti hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Baay'ee bu'aa qaba kan isiniin jedhinna. Erga hojjetame hojiin bu'aa qaba. Biyaansi haala kanaan horii san biratti laaffistee fi iddoo biraa deemtee waan biraa hojjettee isaan mana keessatti yeroo takka yoo laaffisteef guyyaatti yeroo 3 yoo isaan laaffisteen ganama guyyaadha naannoo galgalaati irratti jechuudha. Guyyaatti yeroo 3 bishaan isaaniitii fi nyaata isaanii yoo qopheessite bakka bakkatti deemte hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Garuu bu'aa qaba hojiin kun waan bu'aa qabuufan isiniin jedha jechuudha. Kanaaf hojiin akkanaatillee hojjetamuu ni danda'a. Namni biyya ofii keessatti hojii tokko hojjetee ji'a tokko keessatti 30,000 hanga 40,000 yoo argate ji'a keessatti waannaa san deebisee isiniin jechaa jira tirfii isaa jechuudha. Tirfii isaa qofan isinitti maa jira malee waannaa isaatii miti jechuudha. Waannaa isaa akkuma ta'etti osoo jiru tirfii isaa ji'a tokko keessatti akkuma baay'ina horii qabdaniitiin yookiin immoo horii bittanii horsiistanii sanii akkasumatti bu'aa irraan argamuu ni danda'ama jechuudha. Yoo baay'ees bitame akkasumatti baay'inaan tirfii irraa argama jechuudha. Waannaa saniin deebistee yoo bittee tirfii saniin waan biraa hojjechuu ni dandeessa jechuudha. Kanaaf meeqa keenyatu biyya ormaa keessatti deemitii ji'aan 30,000 hanga 40,000tti ji'aan meeqa keenyatu argachaatii jira. Kanaayyuun argannu jechuudha. Baay'inni keessattuu yoo biyya arabaa keessa turanidha malee namni 30,000 hanga 40,000tti kan ji'aan nyaachaa jiru yoo turameedha fi akkasumallee yoo mana gaarii keessa taa'ameedha jechuudha. Saniyyuu hojiin itti baay'atee tuffatamee natsaannatii dhabnee jechuudha. Kan jiraachatii jirru jechuudha. Birriin gara hojiitti yoo jijjiirameetii immoo biyya keenya keessatti yoo hojjetame akkasitti jijjiiramuun ni danda'ama. Garuu isa kana yaalati yoo tirfii irraa argachuu baatan kottaa na waqqasaa. Na komadhaa isin jechuu barbaadetanii hanga viidiyoo birootti walitti deemnutti nagaan naa turaa. Viidiyoon kiyya guyyaa har'aa kana fakkaataa yoo dogongora qabaadhee dhiifama.